agarre tizita balachoo dhaabaa faati godhani jiran tizita balachoo dhaabaa wajjini gaafif deebin isa kun kaakkin dabarre ka godhe VOA keessa hoggana jechuun ka VOA kadame African Division itti gaafatamaan VOA jechuun Nuguse Mengesha isa kaakkin dabarre godhe Nuguse Mengesha afaan Oromoo hin beeku afaan inni dubbatu afaan Amaaraa afaan Ingiliishiif afaan Jarmen dubbatu garuu wanti darbuu qabuuf dabruu hin qabne ka Oromoof murteessu isaan inni sila hoggana jechuun VOA ka waliigala ka Afrikaatidha dhugaa irratti hundaa'ee yaadi madaalawa yaadi darbuu qaba jedhee mirkaneeffatu malee waan Oromoo qofa ugguruu yookaan ammoo ukkaamsuu hin qabu jechuudha namtichi kunini waan Oromoo qofa ugguruu yookaan ammoo ukkaamsuu hin qabu jechuudha ammoo inni tizita balachoo dhaabaa wajjin ta'ee wanni Oromoo ukkaamsaa jira jechuudha Nuguse Mengeshaa kunini VOA keessa waggaa 30 ol hojjate gaafa Juulaayii yookaan ammoo adoolessa bar 1996 qophiin afaan Oromoo jalqabu warri keessan qophiin afaan Oromoo waan hin jalqabne goosisan keessa warri ilmaan nafxanyoota ka goosisaa faatidha warri VOA waggaa 23 arraan tanaa akka hin jalqabne goosisuu barbaade keessa akka hin jalqabne warri goosisuu barbaadu ilaalchi goosuni jechuudha VOA hagi dhaabate VOA afaan Amaaraa bar 1982 dhaabate hagi dhaabate irraa kaasee ilaalti jechuun warri dargiin mormuu ka nafxanyaa ka baalabbaataa deeggaruuni achiin booda ammoo ilaalchi sirni nafxanyaa deeggaruuni wayyaan akka hama wal dhabaa bahee jechuudha haga takkatti wayyaan wal dhabaa bahee jechuun afaani Oromoo jiraachuun ammoo afaani Tigiriinyaa jiraachuun olaantummaa ilmaan afaan tokkoon dubbattu nafxanyaa ka afaan kan ukkaamsuu barbaaddu olaantummaa VOA gubbaattuu qabdu dhabdee turte jechuudha ammaan tan ammoo deebisanii qophii afaan Amaaraallee ka afaan Tigireellee to'achuudhanii dhugaan jechuun nafxanyaan hin feene akka jechuun awwaalamu yookaan akka ukkaamamu akka sagaleen arganne Nuguse Mengeshaa faati godhaa jiranii jechuudha Nuguse Mengeshaa kunini itti gaafatama VOA ka gaafa Afrikaa ka jechuun Itoophiyaa irratti hojjetu jechuudha hoogganaa waliigala ka afaan Oromooti afaan Tigiriinyaati afaan Amaaraa isaa jechuudha inni kunin yaada madaalawa hedduun isaa akka dhiyaatu goosisu malee yaadi Oromoo qofa yoo dhiyaate awwaaluu hin qabu torbaan kana guutuu VOA yaada Izeemaa yaada warra biltsiginna deeggaru odoo namu yaada kan falmu tokkollee waliin dhiyeessinu yaada biltsiginna yaada Izeemaa yaada Abinii dhaadheessaa bahe yaada warra dhaadheessaa bahe yaada warra odoo nama yaada kan falmu yookaan hin deeggarre ka Oromoo tokkollee biratti hin fidinu odoo nama yaada kana yaada biraatiin mormuu dandayu yookaan yaada kana karaa ilaalcha biraatiin akka wal madaalchisee deemu balanced and fair odoo hin taane ilaalcha gos tokko hafarsaa bayan jechuudha ilaalcha gos takka maal godhaa turan jajjabeessaa bayan har'a gaaf lammaan gabbayee haqa Oromoo dubbachuuf jedhe ejjannoon mootummaa hin mul'anne kanaafuu ilaalchi gosa bira dhiyaachuu qabaa jedhanii yaada Oromoo sun VOA afaan Amaaraa sagantaan afaan Oromoo ka hojjate ukkaamsaa jira jechuudha Nuguse Mengeshaa gaafa jechuun bataskaanii gubatee jedhan gaafa jechuun rakkoon dhalattee jedhanii jeequmsa Oromiyaa keessa hin taane VOA EBC ETV Waaltaa Faana Isaati Itiyoo 316 tahanii dubbii bataskaanii gubatee kan VOA afarsaa ture jechuudha gaafa sanii yaada jechuun warri Oromoo haasawa tak hin gaafan gaafa waan Jawaarii yaada gosa Jawaarii faa hin dhiyeessine yaaduma gareen takki qabdu yookaan ammoo ilaalchi gamta tokko dhiyeessaa bahe jechuudha warri kun harri lammaan gabbayee dubbatee jennaan interviewun isaa akka hin dabarre godhan interviewun isaa ukkamamee qabamee jira jechuudha ka kan goosise Nuguse Mengeshaa isattu goosise jechuudha isa wajjin ammoo ka waan kan godhaa jirtu Tizitaa Balaachootidha
warri kan lamaantu sagalee Lammaa Magarsaa sagalee Oromoo sagalee sabboonummaa ukkaamsaa jiran. Warri kun ammoo gaaf jalqaba ejjannoo mootummaa odoo baalaansiin goone yaada saniin falmu yaada suniin mormu yaada suni dhaaressa yookaan ammoo yaada suniin deeggaru odoo dhiyeessine ka mootummaa afarsaa bayan ka abinii afarsaa bayan ka izeemaa afarsaa bayan. VOA afaan Oromoo waan Oromoo gubbaatti ammoo dur dhaabbatanii kan godha sun hin godhina jedhanii karoora itti baasan jechuudha. Wanni kan namni godhuu jiru namicha Nugusa jedhamtuu fi Tizitaa Balaachoo tanatti godhuu jira jechuudha. Gaafa bataskaanii gubatee jedhame perspektiivii Oromoo ilaalcha Oromoo warri waan kan himataman Jawaar fa'a aktivistoota Oromoo himataman dhaabbilee Oromoo himataman takki dhiyeessaa hin baan yeroo hedduu qaama mootummaa argachuu fi carraaqne telefoon hin kaasan kijiba qaama akkasii ergachuu fi carraaqne hin taane gaafa nu milkaa'e qabannee dhiyeessinaa jedhanii dhiyeessaa turan jechuudha. VOA sagaleen mootummaa ka gosa mootummaan dabarsuu barbaadu ka Abiy televizyiiniin Itoophiyaa hin jira raadiyoon Itoophiyaa hin jira waaltaan hin jira faanaan jiranii warri nu dhiyeessaa ba'an jechuudha. Sagalee jechuun hacuucamaa yookaan cunqurfamaa warri dhaabachuu qabu miti. Lammaan ammoo nama mootummaa keessa jiru ministeera waraana biyya saniiti nama miira itti gaafatamummaa fi nama miira dirqamaa biyyi sunii fudhatee dubbatu malee nama akka aktiivistii tokko yookaan nama akka nama jechuun itti gaafatamummaa uma hin qabne tokko biyyi diigu miti jechuudha. Nama guddaadha jechuudha. Aangoo qabaata mootummaa sanii tokkodha. Waan biltsiginnaa kana dabarsaa bayan walitti makamuun waldayuun sirriidha gaariidha jedhanii dhaadheessaa bayan. Ammoo nama waan kan dur dhaabbatu yaada kan hin deeggarre maaliif hin dhiyeessina gamma? Gaafa warri sun dhiyeessanii namni yaada kan falmu hin dhiyaanne yaadi kun yaada madaalawaa miti yaada gam takkeeti yookaan ammoo yaada mogga tokkirra haasa'u kanaafuu haga mogga bira qarqar bira argannu wasi yaada kan lamaan walitti araarsuuf yookaan ammoo yaada kan waliin deemsisuuf interview warri sunii qabannee tursinaa jedhanii hin yaadne. Kanaaf wanni VOA godhaa jiru daba guddaa sagalee Oromoo ukkaamsuu fi Lammaa Magarsaa ukkaamsuu fi waan ammaan tanatti godhamaa jiru jechuudha. Kun ammoo akki malee waan mirkanaa'ee kun ammoo waan akki dhugaa tokko jechuudha. VOA daba kan ittiin deemaa jirte jechuudha. Tizitaa Balaachoo dhaabaa ishiin hojiin ishii VOA afaan Amaaraa keessatti senior editariidha. Editarii guddoodha. Ishiin waan kan nama ukkaamsu keessaa deeggartoota izeemaa fa'aa keessaa warri takka jechuudha. Neetwoorkii cimtuu Tizitaa Balaachoo dhaabaa nama iloo abbaa boorati. Tizitaan ka Balaachooti Balaachoon ka dhaabaa jettee himatti. An Oromoo ofiin jettee ofimti warri ishii warra Opiidoo keessatti obboleen ishii akka malee beekamanii. Akkaataa ragaan jiru jechuun dhaabaan kun maqa fakkeessati maqa sobaati. Ishiin nafxanyaa iloo abbaa booratidha. Namni ishiin ajajirra fudhattu Addisuu Araggaatidha. Fiqaaduu Tasammaatidha. Warri ishiin jechuun amma Opiidoo keessa nafxanyoonni hamaamoon lafsuni gabbahaa jiran. Lafa iluun abbaa booraa ristii kenna jedhanii ijaaramanii Opiidoo durullee dhuunfatanii gaafa Opiidoon jibbamoo ka dhuunfatan. Har'i yakkamtoota Opiidoo keessaa Opiidoon ammallee amali ishiin qabdu biltsiginnaa paartiin Oromiyaa argitanii jirtan. Hin jijjiiramne waan ishiin dubbadhu jedha. Namni isin gaffit nafxanyoota Addisuu Araggaa Fiqaaduu Tasammaa yookaan warri jaartii nafxanyootaa qabu yookaan ammoo warri dhiiga nafxanyaa qabu ilaalchi nafxanyaatiin warri dhangayamee guddate. Warra Oromoo keessa yakkamtoota nam ijjees nam saam kan akka eenyuti kan akka Awwaluu Muhammad ka harkisa dhiigan dhiqate hardhalle taanan lubbuun inni asaasattu galaafate waywaataa jirtu Alamuu Simee kan akka isaa faadha Oromoo keessaanii nama ammoo hojii argachuu hin dandeenye job insecurity warri qaban warri gossuniiti. Warri kun cuftumaan yakka hojjataniif badii hojjataniif saamichi saamaniif Oromoo irraa sodaa waan qabaniif yookaan Oromoon diinadhanii waan yaadaniif Abiyyii fi amanamoo tayan.
Abiyyi nama Oromoo fi quuqamu, nama Oromoo fi Oromummaaf hojjetu sabboona odoo hin taane neetwoorkii hattoota, neetwoorkii saamtota, neetwoorkii ilaalchi naftanyaa, ilaalchi zeemaa, ilaalchi farra Oromoo, ilaalchi fugguu ta'aniin uf ijaaree uf tumsee jira. Maali? Oromoo tajaajilu, Oromoo hojjechuu, Oromoo malka ceesisuu, gaafii quuqa Oromoo dhagaanii deebii kennuu hin taane amanamoo nam taheeni if jaaree jira jechuudha. Nama akka Dooktorii Milkeessaa Midhaagaa, nama akka Lammaa Magarsaa, nama akka Xayyibaa Haasan, nama akka Umar Huseen ka ummati ufi jaalatu, ka beekumsi qabu, ka quuqa saba qabu, ka dhageetti saba qabu ofirraa fageessee jira. Ofirraa fageessee jira. Kanaaf wanni amma isin argaa jirtan kunin karaan biltsiginnaan ittiin nu deemu karaa farra Oromoo jechaa falmaa ba'an. Abiyyiin dimokiraasiitti nu geessedhu, Abiyyi warri naftanyaa ka walin jeese obsee fi danda'ee fi manidhaati gadhiis naannoo Amaaraa warra Asaamminoo Tsiggee, warri Walloo Hagarra ka manidhaa shamaa jiranii Asaamminoo Tsiggee dur dhaabbatanii waan ofitti saniif manidhaa keessattuu shamaa jiran Alii Mootummaa faati, kantiibaan magaalaa Kamisee, hoggantoonni aanaa suni hedduu warra abbaa kana jedhee gaafateef hin dubbanneef, hagamma waan takka hin dubbanneef. Warra Oromoo jechuun kaayisa dur dhaabbate biltsiginnaan nu hin taatu jalqaba odoo warra biltsiginnaa, warra Abiy, warra Izeemaa, warra Habashaati walitti makamneen duratti Oromoo waliin makamuu qabna, warra idaamuu qabna jedhu itti doorsisee, itti roorrisee hidhuu barbaada jechuudha. Kanaaf waan kana jechuun warri sooshaal miidiyaa gubbaatti haasoftanii ajandaan kun ajandaa torbaan kana waan ukkaamsa jechuun ukkaamsa Lammaa Magarsaa gubbaatti jiru, ukkaamsa sabboontota gubbaatti jiru, roorro warri gubbaatti jiru, doorsisa warri gubbaatti jiru, sodaa waan kan dubbanne qabsoo Oromoo ka karaadhaa danqamte kana karaa addeeffachuu qabna, ijaaramuu qabna. In ijaaramne jechuun ammoo daba warri biraa dalagu, shira warri biraa xaxu, hammeenyi warri biraa warri Oromoo sabboontota dhabamsiisuuf godhani irra callisuu qabna jechuu miti. VOA'n daba gas ga hojjechaa jira. Gaafiif deebii kana ka Lammaa wajjin godhani gadhiisuu qabaa jedhe. An akkasii yaada dhiibbarra godhuu qabna, petition irratti mallatteessuu qabna. VOA afaan Amaaraatii fi afaan Faranjiilletti warri kana jechuun yaadi isaanii dura dhaabbannee falmuu qabnaas jedha. Yaadi isaanii Faranjiitti himuu qabna. Warra Oromoo keessa jiru sabboontota isa wajjin jirra jechuu qabna. Warra ammoo jechuun nu falmuu mirgi qaban, warri nu jibban ammoo akka maallaqa taakspeerii Ameerikaa, maallaqa namni Oromooleen baasaa jiruun akka suniin nu arrabsuu hin qabne, akka suniin ilaalchi naftanyaa dhaadessuu hin qabne. Yoo ilaalchi naftanyaa dhaadessuu barbaadan VOA keessa deemanii bakki miidiyaa biraa gubbaatti dhaadessaniiti. Tizitaan Faatii Addisuu fa'aa wajjin hojjechaa, Fiqaaduu Tasammaa fa'aa wajjin hojjechaa sagalee Oromoo awwaaluu hin qaban. Kaan ka biraa ammoo Jawaar Mohammad miidiyaan isallee garcabxee niyaati, Lammaa Magarsaati sagalee haa ta'uuti. Xayyibaa Haasan gabbaa dubbadha VOA qofaa miti, OMN gubbaatti. Milkeessoo Midhaagaa gabbaa'ii dubbadha, garcabxee yaati lubbuun tokko malee lama hin qabdu. OMN gubbaatti, OBS gubbaatti, ONN gubbaatti. Warri amma jechuun miidiyaa kan gubbaatti san dubbatan VOA san dhowwanii miidiyaan kun jeequmsi uumedhani miidiyaa Oromoo illee cobsiisuu fedhan karoorii warraa kana. Yoo OMN qabate dhufe interviewun jechuun Lammaa interview xiqqoo miti, qeerroo bira dhageetti guddaa qaba. Achi as gubbaatti wanni kun darbee rakkoon dhalatee itti gaafatama kanaafuu OMN, itti gaafatama kanaafuu OBS, itti gaafatama kanaafuu ONN jedhanii karaa biroodkaastii jechuun biroodkaastii namtichi Fiqaaduu Tasammaa faati nafxanyoonni Iluu Abbaa Booraa olii gad oofan keessatti karaa suniin miidiyaa qallacuu fedhan waan hedduutu jira ka warri yaadaa jiru. Kanaafuu yaa Oromoo, yaa qeerroo, yaa qarree, yaa saba bal'aa hayyuun kan kee yoo malatamu, yoo hayyuu kan kee malfatan, yoo hayyuu kan kee malitti dhaatanii dhaggaammatan callisuu hin qabdan. Gaaf dhiyoo Jawaarii dhaqqabdanii amma Lammaa Magarsaatiif, amma ammoo jechuun Xayyibaa Haasaniif, amma ammoo Umar Huseeniif, amma ammoo Milkeessoo Midhaagaatiif warri sun qofaa miti, warra hedduutu jira. Namni hedduudha ka koree hojii giddugaleessatii fi akkasumas miseensi dhaabaa ka walgahii gubbaatti hirmaachuuti. Warra haa dubbannu, warra sagalee haa taanu,
VOA gubbaatti petition haa jalqabnuuti rakkoo jirtu kan haa ibsinuuti VOA gubbaatti waan jira rakkoo balaachuu meetizida balaachoo faati nugusu mangashaa faati godhanii kana haasaa xilluuti jechuun nugusu mangashaa faati yaada farro Oromoo yaada naftanyaa kan yaada izeemaa kan wanni jedhan odoo silaa dhugaa qabaatanii harri laala caaltuu isaanii faati waan ishiin gabbaatee jechuun bulgaafachaa oolti VOA miti OBN gubbaatti namni jechuun wanni hin fudhanne arrabsaa turan kalee waan isaan jechuun haasawaa turan maddammarii gubbaatti namni maddammarii yookaan idaamuu hin fudhanne wallaala jedhee dubbataa ture namichi mucaan tokkinachi gubbaatti qindeessu maqaa dha'uu qaba hundee dhuguma hagas nama arrabsa warri miidiyaan kan miidiyaa warra gubbaatti waan fedhan godhachaa jirani miidiyaa isaa 24 darba garuu miidiyaa walaba VOA interview daqiiqa 10 15 30 kan ukkaamsuun qaba odoo dhugaa qabaatanii caaltuun gabbaatee mootummaa dhaadheessaa turte biltsiginnaa dhaadheessaa turte biltsiginnaa namni balaaleffatu jechuun yaadi lammaafaallee OBN dabarsuuf dirqama qaba jechuudha yoo sila sagalee uummataa ta'ee yoo sagalee dhaabaa hin taane yoo sagalee ODP yookaan sagalee biltsiginnaa hin taane am sagalee biltsiginnaa ta'ee jira waa'ee biltsiginnaa qofa faarsaa jiran amma kana wanni anaasa'u kan caali naasa'u isanitti hin dheeressu warri aktivistoonni kunin VOA jechuun dabinni itti jiru kana ukkaamsanni itti jiru kana akka irra dhaabbate gaafii kabajamoo gaafiif deebii kabajamoo Lammaa Magarsaa akka inni dabarsu gaafanna waan na dhageeffataniif horaa bulaa guyyaa gaarii isin haa ta'u nagaatti.